yeroo hedduu waan siyaasaa haasa'anii kun siyaasaadhaan waliin qabatu numarti kennayyuu warra asirra jiru ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabna jedhan garuu gaafa dubartiin takka ilmoo lama waliin ajjeefamtu dubartii Oromoo bakkeen amma nu jirru akka Oromootti bakka rakkoo walirratti dhiisnu miti. Oromoon kutaa kudha takka laakiin warri intala tanarraa haasa'uutti jiru kutaa takka qofa. Kun nama dhukkubsachuu haga anaan bahuttuyyuu. Bakkeen amma nu jirru kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessatti bakkeen rakkoon hin jiru bakkeen namni ittiin dhumne hin jiru. Garuu kana siihaa wanni adda godhu isii qofaa miti nama sadii taateeti kaduuti. Yoo har'a walirratti dhiifne waan isiin taate kana callifne Oromoon boru ilmaan xixiqqoo lafuu dhalate morma isaanii mukarratti arginaa jechuudha. So kanaafuu jecha please rakkoo walirratti dhiisuun ilaalcha dhuunfaati jecha yookiin rakkoo dhuunfaa walirraa qaban jecha sagalee namaa ta'uuf Oromoo ta'uuf boru seenaan numarti kennayyuu seenaa nu gaafata. Akka seeraatti immoo yoo taate biyya san keessatti biyya seerri itti kabajamu miti. Oromoon dubbattee iyyitee lallabdee haqamcattii sanaa deebisuu qabdi. Maatii isii tasgabbeessuu danda'uudha qabdi. Justice isiidhaaf ufuufii qaba. Akka kiyyatti ani ka jedhu kana. So walirratti rakkoo hin dhiifnu. Kutaan kudha tokko warra kanatti argame osoo mana banuu osoo hin tahin Wallaggarraa, Jimmarraa, Shawaarraa, Wallorraa, Booranarraa, Gujiirraa asit dhufanii waan isiin taate Oromoo teenna, intala teenna, obboleettii teenna, haadha teenna, ijoollee teenna waliin duute mootummaan ajjeesee abbaan fedha ajjeesee mucattii sanaaf haqni bahuufii qaba. Please asitti wal gahaa hoo kun isin dhukkubsine dhugamatti nu akka booyyee dhama dhabnee jirra jechuudha. Hadhaan qabu. Hadhaa dhabnee jirra. Bakka kanatti argama. Ani isin jalaa bu'aa namoonni ol baatanii sagalee ta'uu danda'u sagalee qabdan mootummaa keessaa ta'a, abaa'oo keessaa ta'a, kafaa'oo keessaa ta'a. Asirra gabbahaati. Wanni kun akka sirrii hin taanee fi akka isiin haqa isii baatuuf godha. Guyyaa kana bira dabaruu qabu. Baatii meeqa guutuu asirraa iyyuu jirti ijoolleen tuni jechuudha haqa qofaa miti. Garuu kutama tokko qofatu irra haasa'uu jira. Akka carraa taatee Harargee keessatti dhalatte malee Oromoodha dhiigaan. So Harargummaa isii osoo hin ta'in Oromummaa isiiti kan namni ilaaluu qabu. Numarti kenneeyyii walirraa baane waan ta'eef. Hayya haganuma ifa manaa godha. Kallatuma bira. Namarraa wallahi hayyuu keenya dubartiin jabduu akka taate durumaan beekaan gara kooti. Waan barbaade jedhu dubartiin jabduu akkasiin taate durumaan beekaan gara kooti jechuudha. Dhageessan akkasi dubbiin. Galatoma family amma sheerii godha yaa akhi asli ni deebi'aa fakkaata gaayee so anima jiru tufachiisaa daqiiqaa 10 qofaa barbaannan amma sagalee si kanin amma sagalee si kanin emu be amma ati yoo dala jiraate ijoollee makii jira jiru abaaboo darba dhugamaa sitti meera injirtu laalaan jira anaatu san ilaala hordofaa ati haajaa kee baadhu mubaarak haasaa mubaarak muyit godhannaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya maahini waan dubbatamu qabu guutuu dubbatteeta yoo akka barbaanne wal dhabne yoo akka barbaanne wal lolle keessaa wal lollu deebi'ee immoo gaafa akkanaa tokkoomneeti sagalee ta'uun dirqamaa jechuudha dirqama ofitti goonaa jechuudha maaltu jira obboleettii keenya nasihaan wanni garaa nama nyaatu saba guddaa kanarraa dhalattee osoo dhiira ta'e illee gandatti galchitu saba kanarraa dhalattee saba miiliyoona 60 70 80 faqa jedhu jira kanarraa dhalattee sagalee dhabuunsi otoo habashaa taate yookiin nama biraa taate qaata eegee keenya marannee hundi keenya dhanneetti teenye baxaamee asaazinaal laachuu asaazinaal minaamin jenna maal lakkuu lama jechuun qaldiidhama dubartii ulfa kunoo dooktar Rufeen ulfa lakkuu lama wajjin ajjeefamuu jechuun kun caba akka sabaati kanaafuu wal geenyee sheera goonu akka manni sin cufanne deebi'ee kooppileekii bareechinee goonu 2,800 miti 10,000 diddaama fa'aa godha dhageessanii nasihaadhaaf jecha an kana nas jiru nasihaadhaaf jecha gara kooti eenyunu kana jiru nasihaadhaaf jecha obboleettii kooti nasihaan obboleettii koo taatee dirqama garaa haadha tokkootii ba'uu qabna isiidha sagalee ta'uudhaaf dirqama abbaan keenya tokko ta'uu qaba tokko ta'uu qabu kanaafuu jenna hundi keessan iyyuu kooppileekii godha harkeessa nagaa argatu sheerii illee nuu godha makush yoo jala jiraatte abaaboo darbadhu raachee mana cufee lama maal jalaa jiru dhugaa ta'eef abaaboo darbadhu waan ta'e dubbannee
Intalaan nama sedang deebisa. Fixadheera. مبارك akkuma gwaaddanyoota kaasii ifatti daawwatetti abbaa abdii fi firaacha ishoo qabaatte bilbiltee yaadachiste hedduus gammannaa gara toomii arras jala deemnaa waan ati gootu goone yoo guyyaa biraa kan deebisa. Qabu karraachee siin qaba. Ishaayyee. Karraachee siin qabu meseenjaran qaba. Dhagaa jalatti barreessaa qaba dabalaa ibiira jiru. Asli irraa fuuldura arsanii qaban fakkaata. Nama ol baasuun immoo anaa hordofaa jira maakiin agarree hin jirtu. Kan akkasiitii manaan deemii gara Itoophiyaan dhuftee fi hedduus qabeenya hedduus jaalanna. Ijoollee koomentii irratti barreessaa fi daqiiqaa 5 mana abbaa abdiin dhufaa jira. Kunoo barsiisaa. Polis namni si arga waan ta'eef yaa baabaa darbadhu mana raacheetti. Daqiiqaa 5 mana nasraa kottu jedhii barreessi. Raachee nageenya inni. Barsiisaan dhufaa jira jee jira. Barsiisaan wal galcha. Okay. Deka tekanan kenname waa tekan pada. Itti fufa. Yaa fudhadhu. Galatoma hundi keessanuu galatoma mubaarak galatoomi nasra akkasumatti faada hundi keessanuu galatoma waa takka wani jechuu barbaadu laal dubbiin nasiyaatuni akkuma hey baba roba akkuma dubbii laal Ameerikaa kanatti Rosa Parks jedhanii isiidhaa gurraacha akka bilisa bahu godhe sababa siidhaatti. Amma dubbiin nasiyaatu justice for nasiyaan akka rakkuma ajjeechaa biyya teenya keessa deettu kana hunda akka dubbii nasiyaa qofaa misan hundaaf fala taatu irratti dubbachuu qabna. Akka wanni kana maaliif amma nasiyaan dhugaa harka namaatiin karaa fuula rabbii deemte ammoo akka tabiraatiin deebinee fi dubbachuu jirra. Akka hinisii mul'atu dubbachuu jirra. Nuti wanni gaafatu jirru biyya san keessatti seerri ilma namaa kabajamuu jechaa jirra. Kana wanni namni dubbannuusi dhibbaa dhibbatti hawaan kana jijjiiruu danda'u biraa ministeera qofa. Maaliif waan moyyaalitti dhumaa jiru nasiyaani akkuma Rosa Parks kana isiin sababa isiin kursii adii duraan ka'u gabrummaan fudhadhu jetteeni Ameerikaan gurraachi bilisoomee nutu arraas dhufuu dandeenye. So kana warri Ameerikaa seera Ameerikaa gartee istirii Ameerikaa dubbisan nu beektani. Dubbiin nasiyaa jechuun kun akka furmaanni nama keenya hunda harkamutti dubbachuu deemna. Wanni reefuun tana Mubaarak jee osoo namni Oromoo ta'e hundi Mubaarak maayikii banadhu. Buusensi ayyee namni dhufne. Yoo namni buusee jiraate moonitararraa nuuf fudha. Ayyee. Lammaffaan immoo walitti qaba dhaggeeffadhaa dhiifamaa wajjin abbaa roobaa si caalan beeku hayyuu keenya kabajamaa keenya partiimni nasihaan itti deemuu qabu akka sabaatti yookiin immoo akka biyyaatti yookiin immoo akka dhaabaatti yookiin akka biraatti deemna yoo jenne nun baasu ana akka yaada nama tokkooti kaan wallaala tokkoon nun baasu amma dhimmi nu qabannee jirru dhimma nasihaati dhimmi nasihaa ba'uuni dhimma haqni nasihaa ba'uun dhimmi dubartoota haadholii keenya biyya jiranu haqni jaraa ba'uudha. Barbaachina hojii soorii Mubaarak jedhamu bu'aan ayyaatti yoo deemti. Akka dhaqamee makii irratti nu abaaboo darbatu jedhanii makii ibsan. Yoo amma kaamee akka jumlaa taasifame dubbichi gara biraatti nu taasifameetiyyi warri kun warra siyaasaati warra kanaati jedhameeti shaffa nama siyaasaatiif makiin kun dhufteetti nagalcha monitor kuno. nama na buuse mbee nama na buuse. Kanatti tuusu keessi gaariidha. Warra siyaasaati sagalee na buusanii maayikii galchaashin. Na buusanii amma dhaga'imaa sagalee dhaga'imaa yaada xiqqoo naaf fixachuudhaafi. Dhaga'imaa sagalee kiyya. Okay, galatooma. Warri jechuun baatu galtee dubbii nasiyaadhaa kan akkuma reefu Mubaarak jetti. Abbaa Abdiilee nuuf jira galchaashi. Amma mana jiru. Waan ta'eef amma utuu dhimmicha kaasuu dhiibne abbaa roobaa hayyuu keenya yeroo dheeraan si beekaa nama jabaa nu qabnu xiqqoosii amma obsine xiqqoo namni wal ga'ee jennaan irraa dubbachuu wayyu dhiifamaa wajjin.
Anu bar wanno yaaduma keessaniin akka namni hundi bakka takka nama kuma dhibbaan sooshaal miidiyaa kubbatti dhufnee gartee sagalee taanee bitishina farramne biraa ministeerii dhiyeessinee furmaata kana hunduu buqqaaf nu gartee ganamuu booyuu dadhabne cinaasan boonya walloo boonya wallagga boonya moyyaalee boonya meesuun boonya guyyuu nama dhumuu kana kawaan kana furmaata kan biraa ministeerii qofa kana yaanni xiyya kana gartee kana guyyuu nama 10 dhibba takka dhibba shaniin dubbachaa oolurra nama kuma dhibba shaniin kuma dhibbaan dubbanne shoosha akkuma gaafa qeeroo saddachiisanii buqqaafne waan laf dhaabbanne biraa ministeerii waan kana atteeshinatti kennee akka waan kana dhaabsisu Itoophiyaa keessatti seerri namni bakka fedhe jiraachuu qaba. Namnummaan mootummaan federaal hoggantu gizee nama tokko Oromoo qofa ajjeeftu kan dhaabbachuu qabaadha. Kana waan dubbii kantiibaa laalchuu dubbii biraa ministeeraa dubbii shamilisa abdiisaa laalchisuu miti dubbii kantiibaa magaalaa kana laalchisuu miti biraa ministeer biyya ajajaati. Isa dhaabuu danda'an yaadni kiyya abbaabdi galchi kana galatooma yaadni kiyya kana bakka takkatti adeemnu mu yaada itti fufiitti namu bakka takka dhufne nama kuma dhibbaan akka dhifama rooba kiyya na dabbasu jira itti fufa galatooma ulfaadhu galatooma yaada bareedaa anaatu abbaabdi dura bu'a laal waan takka jeetiin gabbu'a takka Naki, welcome sister. Bagana Adilleen bu'aan agatti na jiraadha adilleen bu'aan agatti na jiraadha yaada kiyya kana waan mooyya keenya yaada kiyya hanuma mu yaada itti fufiitti galatooma Ayyee qoy family galcha. Azu abbaabdi galcha. Anaa dura bu'a yoo galchitan waan takka jeetiin gabbu'a laal. Ayyee. Mubaarakis Hamza Thank you Haji Asli, Dr. Asli Makinis. Hamza. Asliinis Maki, agartee Magana ammaasis Jackson. Amma mastoonni as gubbaarra jirtan hundinuu nu galcha nasra amma yaada tokko kennaati siifuullee nu galchi siifuun dhufteetti abbaabdi Eshi, ayyee, welcome. barsiisaa jalaa Azu galcha. ana kutaka ani maaliin qabu baggaruu fixadheetiin gad bu'aatiiti yogguu takka yoo naa obsitan daqiiquma takka qofa naa Let's go. obsaa waan biraatiin Ayyee. laal Maakii Hamzaa Abbaa Abdii Aslii hundi keessan Mubaarak hundi keessan warri feemasiin hundinuu linkiituutu baayoo kiyya jalaas jira baayoo faadii jalaas jira maahii jalaas jira agartee linkiin tun ka pitiishinaati pitiishinni kun akka hoggaa guutamee dhiibbaa fi soso'iinsa ummata mirga namaa dhala namaa hundaa'u ichirra laallataniiti keezii ichirraa fudhatan. Wanna kana likki qoratanii gabbu'iinsaan ummata kanarra dhiibbaa geessuu danda'an. Wanna kana linkii kana gizee kophaa teessanillee yaadachiisaaniiti. Wanna kana akka nu guutamu nurratti tattaafadhaa. Wanni kun karaa kanaanis nu gargaara. Nuti ammaasis isin malee nama biraatis namni biraa kan wajjin yaammannee kottaan wajjin lallabaa jennuun hin qabnu agartee isinuma qabnu. Isinis galatooma akkanarra walitti dhuftanii dhimma keenya jettanii wanna kana qabachuudhaaf wallaahi hedduu galatoomaan isin ijaa lammada laal poolitikaa adda addaa hafeena qabaachuu dandeenya. Rakkina takka illee warraan qabnu. Baggaruu gizee namni keessan du'e nama keessaniif dhaabbachuun dirqama akka Oromootti nu hundarra jiruuti. Lammeessaa sadeessaa katti aanu laal nuti magaalaan nuuf haa girgirooytuu mootummaan kun nuuf haa diigamuu miti. Dhiigni obboleeyyan keenyaa bilaashin lafa gadi naqamin ummanni keenya lafa isaaniirraa hin buqqa'inidha. Kun ammaasis poolitikaa hojii waa walii hidhu takka illee hin qabu. Wanni kun maali mirguma namaa qofa agartee mirga keessanii falmadhaa qofa mirga keenyaaf haa falmannuudha. Wajjinaa dhaabbannee wanna kana itti hafuufnu galatoomaa nagabbuus nasraa nama feetu ol baasuu dandeessa amma boodaan fixadhe kiyya guutuudha. Azu. Asuma jala turii nama naa ol galchi atummaan. Namni haati viidiyoo babbanatan maanis ni fakkaata. Viidiyoo babbana dhagaa isin keessan yaa. Dr. Asli malee warri kaan viidiyoo bareedaa Welcome Sifu, Maiki Abadi, Hamza, Dr. Asli, Mubi, Abbalezri Afadi. Thank you so much. Azu family orra sila jirtan galatoma. Kopirin ki kana nugoda tap goda sharing nugoda. Thank you so much. Rajele nuyama arafat elle life iranu basa yodan desani warnamoota life irra jirundan ufida galatoma. Mube carra Dr. Asli nafuratu Asli. Koi Dr. Asli mana kalian dubbat agak tiga devi. Bakke galatomu war Mr. Hamza yoo dikka mana jiraatte viidiyoo banadhu abbaab diko viidiyoo banadhu baadiyyaa. Video banana.
haasofni nuti miidiyaa kanarratti firraa faca'anii ennee amma laayifii cufannee borganama irraanfannu bu'aa takkallee nuuf hin qabu waan kana baatii meeqa dubbachuu jirra wanni kun baatii afuriif deemu jirti borganama irraa kaaftanii ijoolleen biyya jirtan hiriira baha bakka hojiidhaan agarsiisa. Abbaa di viidiyoo banadhu jee samboo daamalaati. Lolli lafa jalatti haala viidiyoo banadhu. Waan wal fakkaataa tokko goona jechuun wal mari'annee waan godhuu qabnu irratti amma ni goona waan danda'amuun daa'u. Nu hundinuu borganama irra jalqabnee sa'aamaa irra jalqabnee viidiyoo lama sadi ni dalaynaa isin warri biyya jirtan ammoo hiriira baatan bakka gaheen keenya ka miidiyaa irra jiru viidiyoo dalagu gaheen isa warra biyya jirtu hiriira bahuudha gaheen biraa mootinuu liinkii sanna hidhee wannaa godhuudha bakka waan kana sadeen irratti xiyyeeffachuudha qabu dubbaddaa nama guddaa dura dubbachuun gaarii miti. Gaarii yoo chaansii naa kennitan daqiiquma takka yaadachiisuma xiqqaa takka akkuma taask foorsiin kun maatii nasiyaatii wajjin dhiibbaa kaampeenii kana jalqabetti maatii takkaa fi cinaa dura bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaatillee maatii bira dhaqee beellama seenee fi ture ji'a takka naafannaa ji'a takka keessatti qabxii afran isin nagaafattan galmaan isiniif hin gahaa waan barbaachisaa ta'e hundi isiniif hin godhaa je'ee ture abdii kannee fi ture. Jiini takkichaan san dhumee jira. Torbaan lamalleen irratti dabalamee jira. Waan takkallee qabxii bulchiinsi maatiidhaaf piroomisa seenessan godhuu dhiisaati ittillee deebi'ee waan takkallee hin jenne. Baatii takkaa fi cinaa dura hawaasni abdii boruutii fi maatiin nasiyaatilleen akka malee itti tolee ture. Baatii takka uumaa rakkoon qabu seenaa jedhaniin baatiin takkichaan dabartee erga bulchiinsi akkas jeeni arran tana baatii fi torbaan lama hubadhaa. Bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa nama dhuunfaa tokkoo miti. Mootummaadha. Mootummaan gizee hawaasa tokkoo fi maatii nasiyaatti gizee ballama akkasii seenee fi ballama san galmaan gahuu fi yeroo dadhabu akka mootummaatti dhiqeenya mootummaadha. Kuni akka Oromootti illee fafa mootummaan bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa ammaan tanaatti illee bulchiinsa keenya kootaa Oromoo bakka bu'uu achi jira. San waan ta'eef jecha piroomisa yookaayis beellama hedduu hama. Bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa maatii fi hawaasa abdii boruu achirraa buqqeef seenessanii unkaan galmaan gahuu dhiisaati. Deebisaa takkallee ilaamaan tanaa hin deebineeti dubbiin tun dubbii akkaan jajjabduuti dhimmi nasiyaa jechuun dhimma Oromooti dhimma Oromummaati dhimma kutaa kudha takkan Oromoo tan addunyaa gubbaa hundaa'u ilaalchisu waan ta'eef jecha intalti Oromoodhaa takka tan ulfa garaa qabdu bifa saniidhaan akkasitti ajjeefamtee baatii afur gahee maatiin nasiyaadhaa guyyaa sadii intala isaanii awwaalanii erga gaafa san gabbahanii ilaa ammaan tanaa justice jedhu jiranii beekaa. Kuni akka Oromootti illee xiqqeenya. San waan ta'eef jecha Oromoon hundinuu dhugumatti arra nasiyaa yoo obboleettii ta'e taatee dhiiga keenya taate haqasii barbaannee maatii saniif haqa deebisuun dirqama keenya akkasii fudhadhaa. Ifaajjiin tattaaffiin baatii afran keessa godhamaa ture san gahaa ta'ullee yoo baate kana booda bifa qindaawaa taheen bifa guddaadhaan dhimma nasiyaa kana yoo irratti hojjenne akkuma reefuu Azad obboleessa kiyya jeenu tolu malee uumaa hin qabnu nuti waliin boonna. Fuulduraaf illee yoo rakkoon takka gadadoon takka dhimmi akkana hawaasa keenya gubbaratti dhufe bifuma arraan tan akkana walitti dhufnee tokkummaa keenya agarsiisuun yoo itti fufne galmaanni keenyan ja'a itti fufa. Galatoon ulfaadhu faadii keenya amma waa tokko walii galanu warra jiru. Uummata keenya geemuma mandara keessaa xiqqoodhaafu namoota kumaatamatu dhufa waan ta'eefi kun immoo dhimma lubbuuti. Viidiyoon illee akka inni waraabamee olii gaddeemu barbaanna. Torbee tokko irraa iyyuu miti kan nu barbaannu abbaa abdii kan sila jettee irratti torbee tokko irraa iyyuu miti. Tokkoffaa piitishina qophaa'ee jira. Namoonni hedduu yoo dhufan piitishina irratti akka waan godhamu qabu nutti himu gochuudha. Akka sagalee mucaa kanaa al tokkitti dhageessanii al lama sadii miti ana koo yaada kootutti bakka tokkotti wal geenye fakkeenyaaf amma siifuun nama meeqa qabattee ta'a turte anciisee nama 800 qabattee ta'a ture wallaahi 850 asli illee manni isaa cufaadha maakiin nama 400 boy qabattee akkuma siiseen ta'e itti ol seenee nama 400 Hamzaan tuma nama balatee kuma tokko numa qabattee ta'a kanaaf amma eegal tokko yaada kennaa tokko dhiisaa wal eegaa jechuudha. Ijoollee warra asirratti immoo aslii meeshin gootanii haadha faateenii fi maakiin raacheen mana cufuu didan jettanu abbaan barbaade hadidu garuu boriifuu immoo warri hadhan irraan cufanne har'a dirqama inni maaliif ummanni namunti maal namaan jedha
كورها بشاوكي ورا برا يرو كيس الراجبه إيجاني غيرساني متي نمجرا نيوا ماني بيكو كون دم غندامي دم دوبارتيتي سانو دوبارتي كسايو دوبارتي لكو لما غرادا قبلنا يو دفون دندني mana cufat daje da hunda na mati na dalak sini rakalas abam barbade ndallana adallan bakkala ko rora be namni asli barbada sarci ko de maki barbada sifu barbada ana barbada nasra barbada sini galera bakkala ko mor gannan namni gema jala taaj kanaf daqiqu mashan kudan dubban na da yani ko docteur maljate be ya mali nu kenita amma kasumani tibu ne dubban ne dem numo والجنيه ماريانة إن فينا والإنجنيه يروق برا إن فينا والإنجنيه بورتيلا برفان نديم نمو مير دكتور يا دنو كنا يفهموا ما ماريان ممكن يجي مير قول كتا كنا عنده دكتور سيمي جاتا بكي كيسه جرا حمزة أوكي تبدأ نبرا يعني من اتخاذ تبريد هذا أما سريفا باب ديوان تخوجي تري وان كان يرو ديرا وان كان جلد أبنيتي أكما ماتي نموتا وياما جتو كانت خاني خايابني جدي دان خايابني هكذا دين يرتب في جاتوري غيرو أرانتنا information خراب بريد هذا نمني هندرو بكتكا مانا شوفي رفوق أبا يعني خويا بريد هذا وليلي akkanatti bakka takkaa dhaabbannee waan takka furmaata itti fiduu danda'u dirqama nurra jiru amma an kaniin jedhu galgalaan akkasi banannee borullee yookaan borulti haa ta'u yookaan ammatti haa ta'u jedhanii waan dhaabbataa tokkorra gad dhaabbannee akkasi bumgodhuu danda'u qabna ammaas sa'aan illee akka waan deemtee yoo haa ta'u ta'e boru galgala gizeen sa'aan banannee namni kun guutuun akka beellamaatti dhufee yookaan borullee guyyaa viidiyoo daleenee tokko osoo addaayinaaf ne dirqama keenya kadhaga'ee fi kaanis qomachuurra bakka takkaa ba'u jennee irra gad dhufne akka ajaa'ibaa godhuu danda'u qabnaan ja'an akka kiyyatti yaanni manaa guutuudhaa namni kuma lamaa jira asirratti illee haga dandeenyu dubbannee kaan boru dabarfannettaniis itti fufaa akkasitti wal yaada wal jijjiiraa deemuun gaariidha. Namoota amma dhufanii fi irra deebi'aatii sirriitti ibsa godha. Doktor Yoyaate dubbadhu yookaan makii siifu dubbadha. Carraa tokko naa kan isanii dhiifama wajjin. Galatooma. Namni hanginuu dhufee jira. Namni kun ni dhufaa. Sa'a nama nurraan dabaree beekaa. Sa'a 22 jechuun yeruma namni kun sirriibaaf qophaa'aa jiru. Yeruma kun illee tasgabbaa'ee dalagaaraa dhufee gattaa jiru. Namoonni Afrikaa keessa jiran. Maaliin jechuu barbaada? Faamilii hundi keessanuu galatoomaadha. Dura maal godhanna seetan nuti amma haasawa keenya kan lafa kaayate qaba. Maatiin Naziyaziyaat. Qabxii afur lafa kaayatanii qabxii afran isaanii san qabannee Mubaarik Asli Maaki Seefuu Hamzaa Abbaa Abdii Bulazkiya Faadii akkasumatti iyyannaan keenya kun Mubaarikaa wal gaafannu dhagaya. Obboleen keenya tuni dirree dhawa gandaa Abdii boruu mana isii duratti naannoo yuunivarsiitii osoo lakkuu lama baatii jaha garaa qabdu ilmaan lama dhiistee liyyuu haayiliin Soomaalii naannoo 5 dhufanii isnaapparaan mataa kana gubbaa dhawanii facaasan dhageeffadha. Kanarratti maatiin kantiibaan keenya kan magaalaa dirree dhawaa haqa obboleetii teenyaa haqa ilmoo teenyaa haqa obboleetii teenyaa nu haa baasuu jaanii hanqa danda'an sagalee tahanii hatta ilmaan isiin dhaltee irraa duute ilmaan lama tokko kan amata 4 tokko kan amata 5 suuraa haadha isaa qabatee footoo waraqaa akka qabatee justice for Naziyaziyaat je ilmoon amashanii Mubaarik musammaa ilmoo amashanii ta'isin istee irraa deemte dhaggeeffadhu justice for ummaati je dirree dhawaa keessa dhaabbatee arragaa kabajamoon keenya kantiibaan magaalaa dirree dhawaa obbo Kadir Jawaar sagalee maatii Naziyaziyaat sanillee dhagahuu dhabee ukkaamsee sagaleen san hawaasni hanga ta'utee dirree dhawaa keessa sagaleen dhagahuu dhabnaan social mediaatti ol baate gaafa social mediaatti ol baatu ummanni Oromoo osoo guyyaa tokko sharafa isaa mootummaa isaa hin xiqqeeffatin kabajamoo kantiibaa magaalaa dirree dhawaa Kadir Jawaar Naziyaziyaat Aliyyi mootummaa naannoo 5tii ajjeesee mootummaan Itoophiyaa hin ajjeefne seera nuu kabachiisi
haqa obboleettii teenya yookaan ilmoo teenya nasiyaa ziyaatana nama isii ajjeese seeraanuu dhiyeessi. Gandaabdii boruu keessaa maatii nam 17 dachii isaanirraa buqqaasanii Mubaarak Musammaa dhaggeeffadha. Dachii isaanirraa buqqaasanii baran daggalan. Naannoo gandaabdii boruu sun qoree jira, muka jala sharaa hidhatanii dachii isaanii dhiisanii karaarra ciisaa jiran. Meeshaa isaanii osoo qotuu tokko hin fudhatin irra gubanii irra saamanii qalaasa laastiika akka qohotti gaafa yookaan Soomaaliyaa baqatan yookaan immoo karaa naannoo Keeniyaatti baqatan qalaasa laastiika kubbaayyaa bishaan tokko beekanii laastiika sanitti bishaan dhuganii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hawaasni Dirree Dhawaa gandaabdii boruu feestaal akkanaatti nyaatee guyyaa aduu keessa oolee halkan qabbana keessa bula. Yeroo nuti rooba san akkana maratanii taa Mubaarak Musammaa uffata uffatanii qaban obboleessoo. Kanaafi meegaa wanni jiru kana mee dhimmi kuni kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa ji'a 4 guutuu kabajaadhaan dubbannee faarfannee yaammannee nu jalaa dide mee dhimmi kuni eenyutti ergachuu dandeenya wal mari'anneeti akkasitti qaama dhimmi kun ilaallatutti ergaa gurguddoo akka nuti ummata Oromoof bakka dhaabbanutti osoo mootummaa keenya xiqqeessine haqa keenya akka mootummaan keenya naannoo 5 irraa nu argu dabarfanna jennee walitti dhufne mee kanarratti qaamni kun dhimmi kun qaama kam laallata mariin keenya dura kadir haga irraa usee jira Mubaarak Asli Hamza nuti horree as jiru hordoftoonnis koomentii nu barreessuu qaban dhimma kana eenyutti iyyachuu qabnarra wal marannee sagalee takka taane osoon hifanne itti fufnaa sinjaa galatoomaa nama 2,300 kanarratti ani gaafiin kiyya guddaan Khadiir Jawaar kabajamoon keenya maqaa isaallee osoo gadi hin buusnetti ilaal kantiibaan keenya kabajamoon Khadiir Jawaar maaliif yeroo meeqa beellama seenee maatii sammanatti itti dhaqee baatii takkanaa obsa baatiin takkittiinis hoggaa gubatte ammas irra deebi'ee baatii takkanaa qaba ammas baatiin san hoggaa gubatte maaliif waan kana godhuu jira inni mataansaa galchi dhiifamaa hojjenni faadii ta'us azadiin ta'us buusi. Inni maaliifi haga har'aatti beellama kana seenee beellama kana gubaa jira. Laal maqaasaa akka hamatti hin kaasne dhimmichi dhimma siyaasaatii miti warri gara siyaasaa fudhatan. Ignoor godhaa waan kana bira kutaa. Asirraa raachee galchii nama tokko buusi. Anuma iyyuu buusa. Azaadiin buusa. Azaad gabbuusiitii ol baase. Siyaarni na buusi. Maaliifi waan kana inni yeroo meeqa beellama seenee gubee bira kutaa jira. Gaafiin guddaan tokko kan nu dhibee dhimmi kuni kantiibaan osoo dhimma isaa ta'uu baate dhufee beellama kana seenee naa dabarsaa baatii takka naa qabaa ji'ee biran kutu ture dhimmichi dhimma isaatuu taanaan hawaasa kiyya kabajamaa abbootii tiyya dhufee gaafa miciyyoon dhaamtuus isin bira tureetiin deeme waan hunda wajji garree ammallee baatiin naa qabaa baatiin takkittiin hoggaa gubatte ammas dhufee beellama ammas baatiin naa qabaa jee jijjiiraa jira mataansaa maaliif wanni kuni furmaata isa biraa argachuu dadhabe haqiid biyyi wanni kuni harka isaatiin hin taane inni ajjeefne waraanni isaan ajjeefne waan kana qaama hidhate kabiraatii dhufee godhe namni seera magaalaa isaa seera bakka irratti bulchaa ta'ee jiru hanga danda'utti eeggachuu danda'uu qaba maaltu waan kanaan mala furmaatatti fiduu danda'a kanaaf waan kana maaliifi furmaata kana dhooysee hagana ga'utti jijjiiraa oola beellama gaafiin kiyya guddaan kana furadhaa wal jalaa duubaan itti fufa. Magaa nama 2,800 jira waan ta'eef isa kan beellamaan itti deemna eegalamu eegalameera Hamzaan baneera raachee weel kan bakka dagaan dhuftee bakka jiru. Viidiyoo maan bananne galata si jaallannaa bakka waa girrigirriin rakkoo sittumtu jirutti si waammannu bakkuma akkanaatti waammanna waa hundayyuu walumaan beekna waan ta'eef bakki kun hadhaa sagalee kan taa'amaa jiru obboleettii keenya Nasiyaa Ziyaan kan ulfaa lakkuu daa'imman 2 garaadhaa qabdu ji'a 6 akkasumatti fakkaata ummanni hidhate Soomaalii irraa galee warri Somaalee jechuudha Dirree Dhawaa keessatti ajjeesanii mucaa waggaa 5 dhiistee lakkuu 2 fudhattee duute wanni kana caala nama gaddisiisu jiru. Kun haadha ilmooti lakkuu 2 wajjin ajjeefamte kanaaf
bulchitoonni warri naannoo sanaa maaliif nurraa callisani ka jedhu wal gaafataa jirra malee wanni biraan jiru jechuudha raachidha ibsufanii ayegalamu doktor galtetta yoomi dhaabban godhe wanti kun ibsi fi nasra yoomi miyuutii irra jirta miyuutii irra mee azad Raache walkaa qoy faadii jaala